Baga nagaadhaan dhuftan ijoollee kun qophii sagantaa Xaabitaatii Waaqayyoo nu gargaaree araara isaaf ayyaana isaa nu baay'isee jennaan har'a barumsa keenya 19ffaa fidannee dhufneerraa nu waliin turaatii nu dhaggeeffadhaa. Faarfannaa qabnaa, sagalee Waaqayyoo gabaabaa fi kadhannaa gabaabaas qabna. Egaa akkuma beekamu Waaqayyoon kadhanneetu sagantaa keenya jalqabna. Dubbisaatii ana wajjiniin kadhadhaa. Waaqayyo waa'ee guyyaa har'aaf galatoomi. Gaachana keenya waan taateef eebbifami. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Sagalee kee nu barsiisi. Sagalee keetiin akka jiraannuuf nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Egaa ijoollee har'a sitti fufneetu seera uumamaa boqonnaa 15 keessaa waa'ee Abrahaam itti fufneetu barannaa. Waa'ee Abrahaam yeroo dheeraadhaaf barachaa turreerraa. Abrahaam egaa nama Waaqayyo biyya isaa keessaa, maatii isaa keessaa adda isa baasee gara biyya Kana'aanitti isa geessee akka inni ta'e barannee turre. Waa'ee isaa seenaa baay'ee barannee isa keessaa Abrahaam nama mucaa hin qabne akka inni ta'e illee walii wajjiniin ilaallee turre. Egaa har'a Waaqayyo beekaadhaa jenneetu seera uumamaa boqonnaa 15 keessaa walii wajjiniin barannaa. Yeroo lamaan darbees seeruma uumamaa boqonnaa 15 keessaa walii wajjiniin barannee. Yeroo duraa Waaqayyo waan jedhe hin raawwata jenneetu walii wajjiniin barannee. Lammaffaa immoo Waaqayyo gaachana keenyadha jenneetu walii wajjiniin barannee. Har'a immoo Waaqayyo beekaadhaa jenneetu walii wajjiniin baranna. Utuu barumsa kanan jalqabiin waan tokkon isin gaafadha ijoollee. Boru waan ta'uuf jedhu beektuu isin? Gaafa guddattan maal akka taatan beektuu? Gaafa guddattanii biyya akkamii akka jiraattan beektuu? Gaafa dulloomtan eessa akka jiraattan beektuu? Ijoollee meeqa akka godhachuu fettanoo beektuu? Hin beektani jedheen amana. Anis gaafan ijoollee ture waa'ee jireenya koo amma keessa jiru kana dhugaa dubbachuuf taanaan homaa hin beekun ture. Egaa waan baay'ee hin beeknu, beekumsi keenya baay'ee murtaa'aadha. Yoo mallee waan akkasiin godha jennee haala jiru ilaalleetu haala keenya irratti hundoofneetu egaa ani barumsa kootti baay'ee nama cimaa waanan ta'eef tarii dooktarii nan ta'a jenneetu yaaduu dandeenya. Egaa haaluma keenya irratti hundoofneetu waan boor ta'uu fedhu dubbanna malee waan boor ta'uu fedhu waan baay'isaa waan beeknu hin qabnu. Waaqayyo garuu beekaadha. Egaa Waaqayyo seenaa darbe hundumaa beekaa. Waaqayyo waan ta'uuf adeemu, waan gara fuulduraatti ta'uuf adeemu jireenya koof jireenya keessan keessatti akkasumas immoo biyya lafaa kanarratti waan ta'uuf adeemu hundumaa Waaqayyo beeka. Du'a keenya boodallee jireenya isa jiru Waaqayyo beeka. Kanaaf gaa Waaqayyo baay'ee beekaadha jechuudha. Dhugaadha baay'ee nama dhibaa Waaqayyoon baay'ee galateeffannaa. Waaqa waan hundumaa beeku waaqessuu keenyatti baay'een gammadaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa Waaqayyo beekaadha jenneetu walii wajjiniin baranna. Egaa akkuma yeroo darbellee barannee turre Waaqayyo guyyaa tokko Abrahaamiin akkasittiin jedhe. Yaa Abrahaam hin sodaatin, ani gaachana keeti. Gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a ittiin jedhee Waaqayyo Abrahaamiif kakate. Egaa Abrahaam yeroo sana nama baay'ee yaaddoo keessa jiru natti fakkaata. Yaaddoon isaas akkuma sila isiniin jedhee ture mucaa tokkoyyuu hin qabu ture. Egaa bara durii immoo namni mucaa yoo qabaate nama isa dhaalu qabaa, nama maqaa isaa dhoofsisu qabaa. Namni mucaa hin qabne garuu seenaas hin qabaatu, maqaan isaas achuma irratti du'ee hafaa jechuudha. Namni kun gaa nama Waaqayyoof jedhee maatii isaa fi lafa firoota isaa hundumaa dhiisee gara biyya Kana'aan nama dhufedha. Egaa Abrahaam mucaa waan hin qabneef biyya ormaa dhufeen seenaama tokko malee anis haati manaan koos duunee sanyii tokko malee hafnaa jedhee waan yaadaa jiru natti fakkaata. Abrahaam Waaqayyoof maal jedhee deebisee anoo dhala hin qabu maaliif akkas naan jettaa?
Kan na dhaaluuf jedhu mucaa Eleezeeridha. Eleezeerii fi haati manaansaa fakkii kanarratti duduuba irratti hin argamu. Kan na dhaaluu mucaa isaaniiti. Anaaf maaliif ati ani gaachana keeti naan jetta? Maaliif maqaan kee guddaan ta'a naan jetta? Anoo dhala tokko hin qabu. Saaraan dulloomtuudha. Ani dulloomeera. Waaqayyo maaliif akkas naan jetta? Jedheetu Waaqayyoon gaafate. Haalli Abrahaam keessa jiru dhugaa dubbachuuf taanaan haalli ulfaataadha. Egaa akkuma sila isinitti himee ture Waaqayyo beekaadha. Nuti yeroo namoonni waa dubbannu haala ilaallee qilleensa ilaalleetu dubbanna. Amma fakkeenyaaf yoo duumessi dhufee waaqarra guutee bokkaan akka roobuuf jedhu hin tilmaamna bokkaan hin roobaa jenneetu yaanna. Waaqayyo garuu haala isa mul'atu caalaa darbee waaqa arguu danda'udha, waaqa beekudha. Egaa Waaqayyo Abrahaamiin maal jedheeni? Abrahaam, mucaan Eleezeer sin dhaalu dhala mataa keetii kan an siif kennutu si dhaala jedheetu Abrahaamitti dubbate Waaqayyo. Abrahaamiin Waaqayyo akkas jedhe, urjii waaqa keessa jiru kana ilaali. Dhalli kee ijoolleen kee akkuma urjii kanaa hin baa'atu jedheetu isaaf kakate. Egaa Abrahaam yeroo kana mucaa tokkollee hin qabu. Saaraan illee baay'ee dulloomuurraan kan ka'e yeroo dubartoonni mucaa godhatan irraa dabarteetti. Mee Waaqayyo waan inni godhu walii wajjin ilaalla. Abrahaam Waaqayyo isanni jedhe ijoolleen kee akka urjiin baa'atu sanni jedhe hin amane. Amantiin isaa kun immoo Waaqayyo biratti qajeelummaa ta'eetu kaa'ameefi. Egaa Abrahaam Waaqayyo kana gochuu hin danda'a jedheetu amanee jechuudha. Mucaa akka hin qabne beeka, haati manaansaa akka dulloomtes beeka, garuu Waaqayyo haala gararraadha. Kana gochuu hin danda'a jedheetu Waaqayyoon amane. Abrahaam waa'ee mucaasaa, waa'ee ijoolleesaa akka maatiinsaa guddaa ta'u eega amanee booda amma immoo Waaqayyoon gaaffii adda biraa gaafate. Egaa yeroo duraa waa'ee mucaa ture, Waaqayyo waa'ee mucaa hin deebisee fi isa hin amanee amma immoo Waaqayyoon gaaffii adda biraa gaafate. Ani biyyicha dhaala koo godhachuu fi akkan jiru maaliinan beekaa jedheetu Waaqayyoon gaafate. Egaa amma waa'ee ijoollee kakuunaaf galteetta, ijoolleen koo akka urjiin baa'atu, amma immoo waa'ee lafa anirra jiraadhu kana lafa ormaa waan ta'eef, lafa ati natti agarsiisnaan an dhufedha waan ta'eef, akka lafa kana dhaala godhee fudhadhu maaliinan beekaa jedheetu Waaqayyoon ammas gaaffii lammaffaa gaafate. Yeroo inni akkas jedhu Waaqayyo qalmaa anaaf dhiyeessii ittiin jedhee, egaa qalmaa Waaqayyoof dhiyeessuunii kakuu moofaa keessatti waan beekamaa ture. Kakuu haaraa keessatti eega gooftaan Yesuus qalmaa ta'ee aarsaa ta'ee lubbuusaa dabarsee nuuf kenne garuu homaa horii qaluun Waaqayyoof aarsaa akkasii dhiyeessu hafeeraa jechuudha. Kakuu haaraa keessatti, kakuu moofaa keessatti garuu waan Waaqayyoo namoonni yeroo Waaqayyoon kadhatan, yeroo Waaqayyoon waaqessan, yeroo araara Waaqayyoollee gaafatan aarsaa godhaniitu Waaqayyoon kadhatu turanii. Egaa Waaqayyo Abrahaamiin aarsaa naaf dhiyeessi jennaan waan Waaqayyo isa abboome horii Waaqayyo isa gaafate sanaa aarsaa godheetu fidee Waaqayyoof dhiyeesse. Aarsaa inni qopheessee qaqqalee kaa'e kana immoo allaattiin nyaachuuf jennaan allaattii irraa ari'e. Yeroos irribii dhufeetu Abrahaam irra bu'ee Waaqayyo ijoolleen kee biyya Gibxii yookiin biyya ormaa dhaqaniitu galaa ta'u. Warri isaan bulchan immoo isaan cunqursu jedheetu waan fuulduratti ta'uuf jiru waa'ee ijoollee isaa Waaqayyotti hime.
Waaqayyo deebisee akkas jedheen. Abrahaamiin abdii kutachiisee hin dhiisne, isa booda garuu ani warra isaan cunqursan kanaa nan rukutaa, yeroos immoo isaan lafa garbummaa sana keessaa ba'aniitu lafa kakuu kanaa hin dhaalu jedheetu Waaqayyo itti hime. Egaa seenaan kun waan raawwatamee turedha. Seenaan Musee akkaataa inni itti saba Israa'el biyya Gibxii keessaa baasee gara lafa Kana'aanitti geessee kakuu Waaqayyo Abrahaamii fi kakatee turedha. Waaqayyo adda baaseetu Abrahaamiin maal jedhee, waggaa 400 biyya ormaatti hin garboomfamu ijoolleen kee ittiin jedhe. Deebisees immoo biyya ormaatti galaa hin ta'u ittiin jedhe. Egaa Yoosef akkamitti akka inni biyya ormaa dhaqee galaa ta'e yeroo kaan walii wajjiniin baranna. Garuu Waaqayyo Abrahaamitti waan fuula isaa dura jiru hundumaa ifa baaseetu itti hime. Sababiin isaa Waaqayyo beekaa waan ta'eef. Kanumaan Waaqayyo Abrahaamii fi kakuu galuusaa yookiin immoo waliigaluu Abrahaamii fi Waaqayyo mul'isuudhaaf abiddi waaqarraa dhufeetu aarsaa Abrahaam dhiyeesse sana hin simate. Waaqayyo Abrahaamiin immoo akkas jedhe, atiif Saaraanii hin dulloomtu, dulloomtaniis immoo hin awwaalamtu, umurii dullumaatti hin duutu jedheetu immoo waa'ee dhuma isaa fi waa'ee dhuma Saaraa Waaqayyo itti hime. Egaa ijoollee Waaqayyo beekaadha agartanii. Abrahaam utuu inni mucaa tokko hin godhatiin ijoollee meeqa akka inni godhachuuf jiru, ijoolleensaa akkam akka baa'achuuf jiranii itti hime. Isarra immoo darbee Waaqayyo waan waggaa 400-500 booda ta'u Waaqayyo durseetu Abrahaamitti hime. Sadaffaan immoo Waaqayyo akka inni dulloomuuf jedhu, dulloomee ulfinaan akka inni du'uuf jedhu Waaqayyo Abrahaamitti hime. Kan Abrahaam duwwaa miti, kan Saaraas Waaqayyotti hime. Egaa ijoollee kun maal nutti mul'isa? Waaqayyo beekaa ta'uusaa mul'isa. Namoonni kun namoota fakkii kana bilisaan nuuf kennanidha. Waa'ee isaaniif Waaqayyoon hin galateeffannaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa jireenya keenyaaf maal baranna? Har'a isiniin gaafadhaatii Waaqayyo waa'ee biyya Itoophiyaa waan ta'uuf adeemu beekaa yoo jettan, eeyyeeni Waaqayyo beeka. Waaqayyo waa'ee biyya lafaa waan ta'uuf adeemu beekaa jettanii yoo na gaafattan, eeyyeeni Waaqayyo beeka. Waaqayyo waan biyya lafaa kanarratti ta'uuf jedhu ijoollee isaatti himeeraa yoo naan jettani, eeyyeeni Waaqayyo nutti himeera. Wanti biyya lafaa kanarratti ta'uuf adeemu, wanti bara dhumaa kana keessa ta'uuf adeemu, wanti akkaataan dhuma namootaallee sagalee Waaqayyo keessatti barreeffameera. Akkuma Waaqayyo Abrahaamitti waan ta'uuf adeemu hundumaa himee, Waaqayyo unuunittis immoo waan ta'uuf adeemu hundumaa nutti himeera. Akkamitti, eessatti yoo naan jettanii, sagalee Waaqayyoo waan biyya lafaa irratti ta'uuf jedhu hundumaa of keessatti hin qabata. Fakkeenyaaf macaafa raajii Yohaannis kan inni qabu waa'ee biyya lafaa, waa'ee dhumaatii biyya lafaa, waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana hundumaa of keessatti hin qabaata. Kanaaf Waaqayyo akkuma Abrahaamitti waan ta'uuf jedhee hime, ijoollee isaa warra har'a biyya lafaarra jirru kanattis waan ta'uuf jedhu Waaqayyo nutti himeera. Egaa Waaqayyo karaa baay'een dubbataa, karaa hafuura qulqulluullee Waaqayyo waan fuula keenya dura jiru nutti dubbachuu hin danda'a. Innis waan bareedaadha, waan sirriidha. Isa immoo akka sagalee Waaqayyootti madaallee ilaaluun nurraa eegama. Ta'es Waaqayyo waan hundumaa waan biyya lafaa irratti raawwachuuf jedhu sagalee isaa keessatti nutti dubbateera. Kanaaf kiristaanoonni yeroo waan baay'een biyya lafaa irratti ta'u na'uu yookiin gaaffii nutti ta'uun nurra hin jiru.
sababiinsaa sagalee Waaqayyoo keessatti barreeffameera waan ta'eef. Egaa ijoollee jireenya keenyaaf maal baranna ree yoo jenne, egaa Waaqayyoo waan ta'uuf jedhuu fi waan darbe hundumaa akka inni beeku baruu qabna. Waaqayyo akka keenya macaafa seenaa dubbisuu hin qabu, waan darbe ilaaluu fi Waaqayyo akka keenya nama hin gaafatu, Waaqayyo akka keenya riisarchii adda addaa godheetu yaada namaa hin beeku yookiin hin qoratu. Waaqayyo sammuu keenyaan ala hanga ta'utti Waaqa beekaa ta'uusaa hubachuun nurra jira. Lammaffaa immoo wanti biyya lafaa irratti ta'uuf jedhu hundinuu macaafa qulqulluu keessatti akka barreeffamee jirus barachuu qabna. Gooftaan Yesuus seera wangeela Maatiyos fa'aa, wangeela Yohaannis fa'aa keessatti akka deebi'ee dhufu, akka ijoollee isaallee sassaabbatu waan baay'ee nutti dubbateera. Kanaaf Waaqayyo waan ta'uuf adeemu hundumaa nu jalaa hin dhoksine nutti himeera jechuudha. Egaa waan ta'uuf adeemu immoo fuulduratti yoo Waaqayyo nu gargaare walii wajjiniin baranna ta'a. Egaa ijoollee barumsi ani har'aaf isiniif qabu kanumadha. Waaqayyo beekaadha jedhaatii yaada. Waaqayyo gaafa guddattan maal akkasiin taatan beekaa, eessa akkasiin jiraattanii, waa'ee jireenya keessanii hundumaa beekaa. Waaqayyo immoo waan biyya lafaa irratti ta'uuf adeemu, waan biyya Itoophiyaa irratti illee ta'uuf adeemu hundumaallee Waaqayyo beekaa. Kanaaf Waaqayyo beekaadha jechuudha. Dhugaadha, Waaqa waan hundumaa beeku waaqessuu keenyatti baay'isnee Waaqayyoon galateeffannaa, maqaa isaas immoo hin eebbisnaa, itti fufneetu immoo faarfannaa faarfanna. Waaqayyo beekaadha, Waaqayyo beekaadha, Waaqayyo beekaadha, beekaadha. Dubbinsaas dhugaadha, dubbinsaas dhugaadha, dubbinsaas dhugaadha, dhugaadha. Inni hunda beekaa, kan darbeef kan dhufuuf isaatu to'ataa taatee Waaqaaf lafaa. Inni hunda beekaa, kan darbeef kan dhufuuf isaatu to'ataa taatee Waaqaaf lafaa. Waaqayyo beekaadha, Waaqayyo beekaadha, Waaqayyo beekaadha, beekaadha. Dubbinsaas dhugaadha, dubbinsaas dhugaadha, dubbinsaas dhugaadha, dhugaadha. Inni hunda beekaa, kan darbeef kan dhufuuf isaatu to'ataa taatee Waaqaaf lafaa. Abrahaamitti hime waa'ee dhuma isaa, biyya Gibxitti si garboomuu ijoollee isaa. Inni dogoggoruu dhugaadha dubbinsaa, raawwatame hunduu eeggatee yeroo isaa. Abrahaamitti hime waa'ee dhuma isaa, biyya Gibxitti si garboomuu ijoollee isaa. Inni dogoggoruu dhugaadha dubbinsaa, raawwatame hunduu eeggatee yeroo isaa. Waaqayyo beekaadha, Waaqayyo beekaadha, Waaqayyo beekaadha, beekaadha. Dubbinsaas dhugaadha, dubbinsaas dhugaadha, dubbinsaas dhugaadha, dhugaadha. Inni hunda beekaa, kan darbeef kan dhufu isaatu to'ataa taatee Waaqaaf lafaa. Har'as nutti himeera waan ta'uuf adeemu, dhufaatii ilma isaaf waa'ee sassaabamu.
raawwatamuuf jedha kakuun sagaleessa abdiidhaan eeggannaa mul'achuu ilmaasaa. Arras nutti meera waan ta'uuf adeemu dhufaatii ilmaasaaf waa'ee sassaabamu. Raawwatamuuf jedha kakuun sagaleessa abdiidhaan eeggannaa mul'achuu ilmaasaa. Waaqayyo beekaadha, Waaqayyo beekaadha, Waaqayyo beekaadha, beekaadha. Dubbinsaas dhugaadha, dubbinsaas dhugaadha, dubbinsaas dhugaadha, dhugaadha. Inni hunda beekaa kan darbeef kan dhufu isatu to'ataa taatee waaqaaf lafa. Waan na dhaggeeffattanii fi Waaqayyoo isin haa eebbisu. Amma immoo kadhannaa Gooftaan keenya nu barsiise walii wajjiniin kadhannaa dubbisaatii na wajjiniin kadhadha. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee Waaqarratti akka ta'ee akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u biddeena keenyarraa nuuf kenni. Yakkaa keenya nuuf dhiisi. Nutis kan nu yakkanii fi akka dhiisnu. Qorumsatti nun galchiin hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keetii hoo humnis galannis bara baraan. Ameen. Ijoollee waan na dhaggeeffattanii fi Waaqayyo baay'isee isin haa eebbisu. Dhugaan isinitti himaa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuun carraa biyya lafaa kanarratti argamu hundumaarraa in caalaa. Sababiinsaa sagalee Waaqayyoo jireenya waan namaaf kennuuf jechuudha. Egaa sagantaa keenya qophii sagantaa xaabitaa jettanii yuutuubii irratti argachuu dandeessu. Yoo jaallattaniitu ta'e immoo yoo sabskiraayib gootan yeroo nuuni barumsa kana poostii goonu arguu dandeessu. Akkasumas immoo feesbuukii irratti in argamna. Yoo yaada yookiin sirreeffama qabna jettan immoo iimeelii nu barreessuu dandeessu. Iimeeliin keenya sirra jira. Egaa barumsoota kana immoo mana barumsaa yookiin immoo ijoollee ittiin barsiisuuf nan barbaada namoonni jettan immoo yoo saayitii kanarra dhaqxan barumsa adda addaa faarfannaa ta'uu danda'a, barumsa ta'uu danda'a argachuu dandeessu. Egaa ijoollee Waaqayyo isin haa eebbisu. Torbeen keessan kan eebbaa fi kan nagaa isiniif haa ta'u. Waan dubbii Waaqayyoo dhageessaniifis Waaqayyo isin haa eebbisu. Gara kootiin nagaa Waaqayyoo keessa jiraadhaa.